Okay, hordoftoota keenya jechi inni dhumaa kilaasii keenya afraffaa kana keessatti ilaallu gaaffii uumnee kan itti fayyadamuu dandeenyu maal jetti? When jetti. Egaa waattii fi why kan jedhan ilaalleerraa. When kan jettu kunis gaaffii uumnee gaafachuudhaaf kan nu fayyadudha. When jechuun immoo yoom kan jedhu kana bakka buute jechuudha afaan Oromoodhaani. Yoom jennee yoo gaafachuu barbaanne when jennee hima gaaffii keenya eegalla jechuudha. Fakkeenyaaf when is your birthday? Birthday jechuun guyyaa dhalootaa. Birthday guyyaa dhalootaa jechuun akka jechuuti. Birth jechuun dhalachuudha. Day kan jettu kun immoo guyyaadha. Guyyaa dhalootaa walitti guyyaa dhalootaa akka jechuuti. When is your jechuun kan kee. When is your birthday? Guyyaan dhalootaa kee yoomi akka jechuuti jechuudha. When kan jettu kun yoom kan jedhutti hiikamti. When is your exam? Yoo jettan amma nama tokkoon hima gaaffiiti. Qormaanni kee yoomi akka jechuuti. Exam jechuun qormaata mana barumsaa ta'uu ni danda'a. Qormaanni kee yoomi guyyaa kami akka jechuuti. Yoom jettan yoo gaafattan when kan jedhu kana fayyadamtu. Fakkeenyaaf when is your travel date? Travel jechuun immoo magaalaa tokko gara magaalaa biraa deemuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama Itoophiyaarraa gara Ameerikaa deemu maal jettanii gaafachuu dandeessu? When is your travel day jechuu ni dandeessu. Sun immoo yoom deemta akka jechuuti. Guyyaansa date yeroo jennu guyyaa baatii tokko keessa jiru. Fakkeenyaaf gaafa 15 deema. Guyyaa isaa nutti himu Monday. Fakkeenyaaf day jechuu ni dandeenya. Asitti garaagarummaan day fi date asitti isinii galuu qaba. When is your travel day yoo jedhe guyyaasaa guyyaa jalqabaa ka torban keessa jiru haga guyyaa torbaffaatti Monday yookaan dafinoorraa eegalee wiixatarraa eegalee haga sanbata guddaatti haga dilbataatti jechuudha day jechuun. Date kan jennu immoo kan lakkoofsaan ibsinu tokko innee haga guyyaa 29tti kan deemu sana jechuudha. When is your travel date yoo jenne fakkeenyaaf gaafa 15ti gaafa 10ti jedhee nutti hima malee facaasaadha roobiidha jedhee nutti himu. Kanaaf day yoo jenne guyyaa sana. Date yoo jennu immoo lakkoofsaan kan ibsamu. Gaafa guyyaa 15ti gaafa guyyaa 20ti isuma jennu sanadha jechuudha. When is your travel date yoo jenne guyyaan ati itti deemtu. Travel jechuun bakka tokko bakka biraa deemu akka jechuuti. Travel akkasitti yoom jettanii nama gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Faayidaa lammaffaas ni qabdi jechi kuni jechi when yookaan yoom jettu kuni isheen lammaffaa maalidha? Yeroo akkas ta'u akkas jennee dubbachuudhaafi fakkeenyaaf akka sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa fudhannu. Call me when you get home. Yeroo akkas ta'u akkas. Fakkeenyaaf call me when you get home jechuun call me jechuun naa bilbili. Yeroo kam? Yeroo mana geessu. You get home. Get jechuun mana akka ga'uuti. Fakkeenyaaf get bakka jettu kanatti reach kan jedhu fayyadamuu ni dandeessu. Reach jechuun bakka tokko ga'uudha. Bakka tokko geessan jechuun reach gaheera akka jechuuti. When you get home jechuun immoo mana yeroo geessu yookaan mana yeroo argattu akka jechuuti. Walumaa galatti yaadni isaa mana yeroo geessu naaf bilbili. Call me naaf bilbili yoom? Mana yeroo geessu. Yeroo akkas ta'u akkas akka jechuudha. Yeroo mana geessu naa bilbili. Yeroo mana geessu naa bilbili. Yeroo akkas ta'u akkas jennee yeroo dubbachuu barbaannudha jechuudha. Fakkeenya lammaffaa tell me when you need help. Fakkeenyaaf tell me natti himidha. Tell jechuun himuudha. Tell me mean immoo na akka jechuuti. When you need help. Need jechuun baay'ee barbaaduudha.
wantiin barbaaduudha. Need yeroo jennu immoo baay'ee barbaaduudha. Tell me when you need help. Help jechuun gargaarsa akka jechuuti. Yeroo gargaarsa barbaadu baay'ee yeroo barbaadu natti himi. Yeroo akkas ta'u akkas. Yeroo gargaarsa baay'ee barbaadu natti himi. Yoo jechuu barbaadnu jecha when jedhu kana gidduu gashine fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Call me when you get home. Yeroo mana geessu naa bilbili. Tell me when you need help. Yeroo gargaarsa barbaadu baay'ee barbaadu natti himi. Tell me jennee akkasitti hima uumnee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota chaanala EFOTube jechoonni kun baay'ee sasalphoodha. Irra deddeebi'aatii shaakalaa waanuma yeroo gabaabaa keessatti qabattanii hima ittiin uumtanii dubbachuu dandeessanidha jechuudha. Kilaasii keenya afraffaa kana kanumaan goolabnaa. Namoonni viidiyoo kana ilaaltanii chaanala EFOTube jedhu kana subscribe hin goone jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo jaallattanis like gochuu hin dagatinaa. Komentii keessan komentii viidiyoo kana jalatti naa barreessaa. Yaada keessanis gaaffiis yoo qabaattan jechuudha. Haga barnoota keenya kutaa 5ffaa keessatti wal agarruutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakaluu hin dagatinaa. Bye bye.